qabxiilee kitaabicha keessa jiran keessaa tokko kan ta'e waa'ee dhahaa irratti yaaduma gabaabaa kaasuu barbaada. Egaa dhahaa jechuun lakkoofsa baraati. Ka'umsi dhahaa kanaa karaan dhahi kun ittiin dhahamu karaa lamaan qoodnee ilaaluu dandeenya. Inni tokko kan sirnoota xabboo durirraa jalqabee ka'umsa sirna isaanii ijaarrachuurraa ka'uudhaan kan lakkaawwatanii fi faroo fi milkii kan ittiin laallatanidha sirnoonni xabboo. Inni lammaffaan immoo barsiisa amantaatiin wal qabatee dhahaa ijaarame yookiin immoo dhahaa tolfamedha jechuudha. Barsiisa amantaatiin wal qabatee dhahaa tolfame kana sirnoonni siyaasatis boodarra fudhatanii biyyoota hundattuuyyuu fudhataniitoo deemaa jiru. Egaa kan jalqabaarra yoo kaane dhahaa akka sirnoota xabbootitti jiru dhahaa yoo jennu bara lakkaa'uu qofa odoo hin ta'in dhahaa keessa waan baay'eetu jira. Tokko guyyaan tokkooyyuu guyyaa tokkorraa jalqabee jechuudha. Guyyaa tokko keessatti hiikkaa qaba akka ayyaana wal qabata waan ta'eef guyyumti tokko yaa'ii jedhama. Guyyaan tokko yaa'iidha. Torban tokko immoo torbii jedhama. Torbii ayyaana torbiitii jira. Baatiin baatee hanga goobanteetoo deebiteetoo baatiin haaraan baatutti guyyootiin jiran immoo ji'a yookiin baatii jennaani. Haala sochii biiftuu irratti hundaa'ee jijjiirama qilleensaa uumamuu irratti immoo waqtiileetu uumama. Haala jijjiirama biiftuu yoon jedhu biiftuun yeroo tokko tokko yeroo baatu kallattii ishiidhaan ni jijjiirti. Yeroo tokko tokko killeedhaan baatee booda immoo xiqqoo gadi siqxee yookiin immoo angilii jijjiirtee yeroo baatu jechuudha. Suni sochii biiftuuti. Sochii biiftuu kanaan jijjiirama qilleensaatu uumama. Jijjiiramni qilleensaa uumamu kun immoo waqtii jennaanii jechuudha. Waqtiileen kun immoo marsanii waqtiileen kun afurii arfan kun marsanii yeroo bakka bakka isaaniitti deebi'anii marsaa tokko ta'u. Marsaan tokko sun immoo waggaa jennaanii jechuudha. Waggaa tokko jennaanii akka sirnoota xabbootitti walumaa galatti haala kana. Egaa kana keessattiin dhahaa yoo ilaalamu urjii fi addeechaa fi biiftuu ilaalamee sirna uumamaa keessattiin milkii fi faroo ilaalamuutu jira. Ayyaana waa wal qabatu jechuudha. Kun egaa hariiroo sirna ayyaantummaatiin kan wal qabatudha waa'een dhahaa. Inni lammaffaan amantaa barsiisa amantaa bu'uura godhatee dhahaa ijaaramedha yookiin immoo dhahaa tolfamedha. Isaan keessaa inni tokko dhahaa warra Awurooppaati. Dhahi warra Awurooppaa kun dhalachuu Yesuusii wal qabatee yookiin immoo ka'umsa sanaan kan lakkaa'amudha. Innis idil addunyaa ta'ee bakka baay'eetti kan biyyoota baay'eetti kan beekamudha. Egaa sababa carraa bal'inaan beekamuu kana kan argate karaa lamaanii tokko babal'ina amantaa kiristaanaa duula cimaa yeroo sanaa yeroo jalqabaarra fa'aa taasifamaa tureeni. Duula cimaa taasifamaa tureen bakka baay'ee akka ga'u ta'ee jira. Duula barsiisa amantaa guddaatu taasifamaa ture waan ta'eef naannoo jaarraa afuraffaatiin booda jechuudha. Jaarraa afuraffaan booda duula amantaa guddaatu taasifamaa ture waan ta'eef yeroo sanarraa bakka baay'eetti sababa amantaatiin jechuudha akka babal'atu ta'eera. Karaa biraa immoo koloniidha. Biyyoonni Awurooppaa akkuma beekamu koloniidhaan beekamu. Biyyoota hedduurree koloneeffataniiru. Yeroo biyyoota hedduu koloneeffatan egaa barsiisa amantaa kiristaanatiin wal qabata koloniin isaanii waan ta'eef sanaa wajjin irree dhahi kun akka guddatu akka bakka baay'eetti mul'atuu fi akka bakka baay'eetti beekamu ta'eera. Karaa kana lamaaniin idil addunyaa ta'ee amma biyyoota hedduu keessatti dhahi beekamu kan warra Awurooppaati jechuudha. Itti aansee dhahi jiru kan warra Arabaati. Kan warra Arabaa kunis duula amantaa musliimaa babal'isuu naannoo jaarraa torbaffaarraa jalqabee taasifamaa tureeni. Duula gurguddootu taasifamaa ture waan ta'eef yeroo sanatti biyyoota hedduu keessatti amantaa musliimaa uummata biraa akka ga'u ta'eera waan ta'eef amantaa kanaan immoo wal qabatee dhahi kunillee gaafa Nabii Muhammad dhalate irraa jalqabee kan lakkaa'amu jechuudha. Bakka baay'eetti beekameera. Sadarkaa babal'ina guddaa qaba. Haga warra Awurooppaattillee ga'uu baatu innillee babal'ina dhahi kuni bakka baay'eetti beekama jechuudha. Egaa kana kan biraa dhahi akka biyya keenyatti jiru yookiin immoo akka Itoophiyaatti amma lakkaa'amaa jiru kana ka'umsi isaa mana amantaa Ortodoksii
Gibsiiti. Aleksaandariyaa jechuudha. Ka'umsi isaa achitti dhaha kana kan yeroo jalqabaaf tolchanii Roomaanotaa fi Giriikota. Roomaanonni fi Giriikonni weerara impaayera ijaaruu yeroo jaarraa tokkoffaarraa naannoo sanarraa jalqabee keessa hanga jaarraa afuraffaatti gaggeessaa turan keessatti jaarraa afuraffaarratti dhaha kana yookiin immoo egaa amantaa kiristaanaa fudhatanii booda dhaha kana tolchanii. Iccitii baay'ee qabaachuu danda'a. Adda godhameetu garuu dhahi kun kan ka'umsi isaa kanuma Yesuus dhalachuu Yesuusitti wal qabata. Barri ittiin lakkaa'amuu fi akka itti lakkaa'amu garuu garaagara jechuudha. Warra kiristaanaa biraatirraan garaagara. Baay'inaanii ayyaanota kabajurree baay'inaan kanuma aadaa warra kuush ayyaanonni inni kabajus mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa jechuudha. Kan dhaha kana fide. Egaa dhahi kun erga shiftoonni Habashaa yeroo dheeraaf wiirtuu muudatii fi bokkuudhaatti lola gaggeessaa turan muudaa Finfinnee erga qabatanii booda dhahi kun bara Minilik keessa gara amantaatirraa dabalataan gara dhaha biyyaatitti jijjiirame jechuudha. Duraan kanuma amantaan ayyaanota adda addaa ittiin lakkaawwatu ture. Booda erga biyya guutuutti to'atanii sirna Habashaa guutuu daangaa Itoophiyaa amma jedhamu kanarra diriiree booda dhahi kunillee kan biyyoolessaa akka ta'u taasifamee jechuudha. Haga har'aatitti egaa mootummoonni Itoophiyaa bulchan hundi isaaniitu dhaha kana lakkaawwachaa jiru jechuudha. Dhaha Oromoodhaatti yoo deebinu dhahi Oromoo yoom akka jalqabee egaa wiirtuun gadaa kan muudatii fi bokkuu yoom akka eegaleerraa wal qabataa jechuudha. Wiirtuun muudatii fi bokkuu irratti bara kana irraa eegalee jedhamee qorannoon adda baasitoo ifa godheetoo kaa'u hin jiru. Haa ta'uutii tilmaama garaagaraa ni kaa'ama. Wiirtuun kun yoomirraa wiirtuun muudatii fi bokkuu gadaadha yoomirraa jalqabee hojiirra ture kan jedhu. Qorattoonni garaagaraa tilmaama garaagaraa ni kaa'u. Tilmaamota yookiin immoo argaa dhageettiiwwan haga ammaatti kaa'aman keessaa naannoo waggaa 6,000 dura haga waggaa 7,000tti naannaa kanatti jalqabee wiirtuun gadaa hojiirra akka ture. Kanaafuu dhahi Oromoo yoo kan lakkaa'amurree ta'ee naannoo 6,000 olii yoo xiqqaate jechuudha. Bara 6,000 olii dura akka ta'u ragaaleen garaagaraa kan agarsiisanii. Fuulduratti garuu qorannoo fi mul'ata ayyaantummaatiin kunillee akka bira ga'amu shakkiin hin jiru. Dhaloonni bira ga'a.